jaalala fageenyaa irratti yaada kee kenni kan jedhuun gaafatame koomentiidhaan jechuudha. Egaa yaadni ani kennu warreen jaalala fageenyaa keessa jirtanii fi akkasumas warreen jaalala fageenyaa eegaluudhaaf jirtaniif jechuudha. Haa ta'utii warreen jaalala fageenyaa keessa jirtaniif yaadni ani qabu jechuudha. Jalqaba irratti amma hin danda'urraa kanan isiniif qoodu jaalala fageenyaa jechuun mataa isaatiin qormaata guddaadha. Egaa kaleessa jaalallee kan kee waliin seenaa guddaa dabarsitee ta'a waadas qabaachuu dandeessu. Haa ta'u malee gaafa jiruuf jireenya fooyyeffachuudhaaf jecha adda adda fagaattan qormaanni ni baay'ata. Wal yaadunuu mataa isaatiin walitti isin buusuu danda'a. Ta'us garuu iddoo kanatti wanti walitti isin fiduu danda'u bilbilaa fi bilbila qofa jechuudha. Yeroo hunda waliin haasa'uudha qabdan. Haala mijatu qofa eeguu osoo hin taane haala mijanne keessas teessanii wal yaaduu akkasumas immoo wanta keessa jirtan san wal hubachiisuudha qabdan. Ta'us immoo yeroo walitti buutan sana bilbila walirraa cufachuu hin qabdan. Haa ta'utii walitti buutanii tarii galgala walitti buutan yoo ta'e bilbila walirraa cufattanii turuu osoo hin taane yeroodhaaf amma aariin sun isinirraa galutti tokkoon keessan intarneetii sana cufattanii bahuu ni dandeessu. Ganama haala tasgabbii ta'een waliif bilbiltanii yookiin sagalee waliif qabdanii yookiin immoo waliif barreessitanii waliin haasa'uudha qabdan. Walirraa bubbuluu hin qabdan. Walirraa bubbuluu akkasumas immoo bilbila walirraa cufattanii walirraa turuu suni mataa isaatiin qilleessa wal naquudha ta'a. Jaalalli fageenyaa akkuma beeknu namoonni hedduun jaalala fageenyaa keessatti qormaata hedduu akkasumas kan qoraman akkasumas aarsaa hedduu kan kaffalan hedduu isaanii. Ta'us garuu kan milkaa'uuf namoota muraasa. Isaanis jaalala fageenyaa keessatti warreen obsa qabanidha. Jaalala fageenyaa keessatti obsa yoo hin qabaanne jaalalli sun milkaa'uu hin danda'u. Waanuma kamirrattuu haa ta'u obsa waliif qabaachuun dirqama jechuudha. Iftoominaan wanta uumame sana waliin haasa'uudha qabdan. Inni dabalataa dhiifama. Iddoo jaalalli jiru dhiifamni dirqama jiraachuudha qaba. Iddoo dhiifamni hin jirre jalqabumaayyuu jaalalli hin jiru. Ati jaalallee kee mufachiiste yoo ta'e dhiifama gaafachuu qabda. Inni immoo dhiifama gaafatamtu suni isheen balleessiteef yookiin ammoo inni balleessuudhaaf dhiifama saniif fudhadhu jettee kan diddu yoo ta'e, yoo inni si bilbile kan kaasuu diddu yoo ta'e, yoo inni si barreesse kan deebisuuf diddu yoo ta'e, yoo inni si bilbile immoo bilbila sanas jalaa hin kaastu yookiin irratti cufta yoo ta'e, sagalee siif qabnaan sagalee isaatis dhaggeessee didda yoo ta'e, wanta balleesse sana irratti dhiifama si gaafachaa jira yoo ta'e, egaa dhiifamni wanti hin godhamneef tokko hin jiru. Ani akka mataa kootitti dhiifamni kan hin godhamneef wanta tokko qofaaf jedhee yaada. Innis akka yaada mataa kootitti jechuudha. Jaalalleen kan kee dubartii biraa faana yoo sirratti sagaagale tasumaa dhiifamni hin maluuf. Jaalalleen kan kee dhiira biraa faana yoo sirratti sagaagalte tasumaa dhiifamni hin maluuf. Egaa kuuwwan keessan dhiifama gochuu fi dandeessu. Kun immoo yaada mataa kootitti jechuudha. Warreen isiniif ta'e fudhadhaa, warreen isiniif hin taane immoo dhiisuu dandeessu. Kanaan alatti garuu wanta dhiifamni hin furre hin jiru. Ati dhiifama gaafatamaa jirtu kuni gaafa jaalalleen kan kee dhiifama naaf godhi siin jedhee irra deddeebi'ee si kadhachaa jiru ati deebii tokkooyyuu deebisaafii hin jirtu. Tarii yeroo naaf kenne jechuu ni dandeessa. Baay'ee si aarseera, baay'ee itti gaddite yoo ta'e yeroo sana immoo amma si barbaachisu yeroo sana fudhattee tasgabbooftee haala tasgabbii ta'een jaalallee koo dhiifama siif godheera. Anis dogongoree tanani hanga kana sirraa turuu kootti dhiifama jettee jaalala sana itti fufsiisuudha qabdan. Haa ta'uti garuu sanas gochuu diddee ati bilbila kee ilaalteetuma callista yoo ta'e wanti kun deemee garamitti deema? Gara gargar ba'umsatti deema bara. Onneen jaalala dhugaa akka abdii kutatu beektu yookiin onneen jaalala dhugaa hin dadhaba kana beeka. Namni tokko isinitti balleesse gaafa irra deddeebiidhaan isin kadhate yeroo hunda nu kadhachaatuma tura hin jedhana. Onneen nama dhugaadhaan isin jaalatu ni dadhaba. Yeroodhaan booda akkam ta'a? Ati jalaa callista. Inni si kadhachaa jira yookiin ishee si kadhachaa jirti jalaa callista. Dhumarra maal ta'a deemee? Dhumarra gargar ba'u ta'a. Namni sun osoo si jaalatu si dhiisee deemuu filata. Onneen isaa waan dadhabeef jechuudha. Onneen ishee waan dadhabeef. Kanaaf battalumatti yeroo soo isin barbaachise yeroo fudhattanii isas osoo walirraa hin fagaatin walirraa hin tutturin guyyoota hin lakkoofsisin daddaftanii dhiifama waliif gochuudha qabdanii jechuudha. Namni tokko gaafa jaalala keessatti irra deddeebiidhaan waa itti balleessee dhiifama gaafatu kadhaa itti fakkaata. Ilaa namni suni kan jaalala keessatti sitti balleessee dhiifama si gaafatu filannoo biraa dhabee miti beeki. Waan filatee si jaalateef
waan filattee si jaalatteef jechuudha. Kanaaf nam tokko filannoo biraan qabdu filannoo biraa hin qabu jedhee namni yaadu hin jira. Irra deddeebiidhaan gaafa namni sun dhiifama gaafatame jechuudha. Namni sun wanta si jaalatuuf ta'us garuu iddoo san keessatti yeroo gaafatamtutti didde taanaan onneen takkitti abdii kutee adeeme asin deebi'u kana sirriitti beekuudha qabda. Kanaaf jaalala keessatti dhiifamni baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha. Jaalala keessatti dhiifama waliif gochuudha. Kan jaalala fageenyaa sana itti fufsiisuu illee danda'u. Inni biraan yeroo walitti aartanii jirtan bilookii wal gochuu dhiisu. Inni kun heddumminaan kan jiru dubartoota bira. Haa ta'uti garuu yeroo tokko aarree al tokko bilookii gochuu dandeenya nama tokko. Ta'us garuu har'as bilookii goonee boruu irraa eegnee borus irraa eegnee immoo ammas guyyaa biraa bilookii kan goonu yoo ta'e inni kun jaalala miti. Inni kun tapha daa'imaa jechuudha. Jaalala boruuf illee itti fufuu miti. Bilookii gochuu jechuun nama sana guutumaan jireenya kee keessaa baasuu jechuudha yookiin ati nan barbaachistu jechuudha matuma isaatiin. Kanaaf bilookii wal gochuu osoo hin taane guyyaa 2 ta'u guyyaa 3 ta'u bilbila kee cufachuutu irra furmaata. Nama jaalattu nama si jaalatu sana al tokko bilookii gochuu dandeessa aarte. Ta'us garuu bilookii gochuun barbaachisaa miti. Gaafii kana yeroo hedduu keessanillee gaafatamee jira. Jaalalleen kan koo yeroo hunda bilookii na gooti yeroo hunda narraa eegdi yeroo hunda bilookii na gooti yeroo hunda narraa eegdi. Inni tuffii dhalleedha jechuudha. Nama sanaaf kabaja dhabuu deebitee immoo namni sunillee siif kabaja isaa yookiin kabaja ishee ni hir'isti jechuudha. Akkuminaan kan jiru bilookiin ijoollee shamarranii bira. Kanaaf jaalallee kan kee al tokko dogongortee itti aartee bilookii gochuu dandeessa. Garuu har'as bilookii gootee boruu irraa eegtee borus immoo bilookii gootee taan immoo irraa eegtu kun inni kun jaalala achi siqu miti. Jaalala galma ga'uu danda'u miti. Kanaaf bilookii wal gochuun furmaataa miti jechuudha. Irratti teessanii wanta walitti simbuusu sana waliin haasa'uudha. Inni biraan yeroo jaalalleen kan kee si bilbilaa jiru yookiin si bilbilaa jirtu ati onlaayinii jirta yookiin nama biraa faana haasaa jirta. Yeroo isheedhaaf kennuu qabdu sana nama biraatiif laachuu osoo hin taane nama waliin haasoftu sanarraa dhaabdee jaalallee kan kee faana haasoftee xumurtee nama sanatti deebi'uu hin dandeessa. Akkasumas barreeffama yeroo ishee si barreessite ati onlaayinii waan jirtuuf yookiin yeroo inni si barreesse ati onlaayinii waan jirtuuf taa'ee si eega yookiin teessee si eegdi. Battala sanitti barreeffama sana deebisuudhaaf maaliif jennaan jaalala fageenyaa keessatti akkuma jedhe qormaanni hin baay'ata. Shakkii keessa galuutu jira. Jaalalli fageenyaa amantii nama dhowwu waan ta'eef nama sana akka hin amannellee sammuun kee haguugamuu danda'a. Yeroo ati isheerraa turtu barreeffama ishee argitee yeroo daqiiqaa dheeraa sitti fudhatu deebisuudhaaf si shakkiti nama biraa faana haasaa jira. Akkasumas atis gaafa inni si barreesse onlaayinii osoo teessuu gaafa irraa turtu si shakkaa jechuudha. Kanaaf kaleessa namoonni wal amantaa sun maal ta'a deemtu shakkaa deemtu. Gaafa immoo shakkiin sammuu keessan keessa galaa deeme sammuu keessan sana hin haguuga waan ta'eef jaalalli keessan sun gara diigamuutti adeemaa jechuudha. Inni biraan bilbila yeroo waliin haasaa jirta. Bilbila waliin haasaa jirtu namni biraa si bilbileera. Jaalallee kee irratti cuftee akalee dhafan bilbilee fi si deebisa jettee irratti hin cufin. Maaliif jennaan isheen boru haadha manaa keeti bara. Isheen boru nama jireenya siif ta'udha. Kan nama sanaa ni dhaqqaba. Isheerraa xumuriitii deemitii bilbiliif. Atis immoo abbaan barbaade siif bilbilu. Inni waliin haasaa jirtu kun boruuf abbaa manaa keetii kan ta'uu danda'udha. Boruuf abbaa ijoollee keetii kan ta'uu danda'udha. Kanaaf bilbila siifan deebisa jettee isa irratti cuftee nama biraatiif bilbiluu hin deemin. Abbuma barbaade iyyuu maaf hin taane. Isa faanaa xumuriitii dhaqiitii abbichaaf bilbiliif nama sanaaf jechuudha. Ati siifan bilbila jettee deemte dagachuu dandeessa yookiin achumaan buluu yookiin achumaan ooluu dandeessa. Haa ta'uti garuu namni dhugaadhaan si jaalatu suni onneen isaa si eegaa beeki. Isheen si eegdi. Ammuma guyyaan immoo dabalaa deemu sana namni suni shakkii keessa gala akkuma jalqaba jedhe kunillee shakkii keessa galchuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf xiyyeeffannoo walirratti kennuun wal kunuunsuun wanta hojjechaa jirtan wanta yaadde sana waliin mari'achuun yeroo hunda garaa keessan waliif banaa taasisuun waliin mari'achuun jaalala keessan sana akka galmaan ga'u taasisaa jechuudha. Inni biraan obsa waliif qabaachuudha. Waanuma walirratti buutan hundaaf wal cuftanii adda fiiguu osoo hin taane waliin mari'achuudha. Maal taate anaa bara maal taate ani kaleessa nama seenaa guddaan afaanaa dabarsitee dhaaba
nama san yaadachiisudha qabda. Akkuma jalqaba jedhee jaalalli fageenyaa matuma isaatiin walitti nama buusa waan ta'eef kanaaf wal sossobuudha qabdan, wal kunuunsuudha qabdan. Yeroo isiniif mijate qofatti wal hin barbaadina. Yeroo isiniif hin mijanne gidduu teessaniitis wal barbaaddanii wal argachuu. Akkuma carraa ta'e waliif bilbiluu. Fageenya irras teessanii sarpiraayis wal gochuu ni dandeessu wantoota garaagaraatiin jechuudha. Kanaaf jaalalli keessan suni guyyaa kara guyyaatti hin toolaguu jechuudha. Yookiin qilleensi seenuu hin danda'u. Isin lamaan yeroo hundaayyuu waliin haasoftu taanan hariiroon keessan yeroo hundumaa waluma bira jira taanan gongumaa jaalalli keessan sun hin diigamu. Inni biraan gama shamaraatiinis gama dhiiraatiinis kanan jechuu barbaadu namoota dhimma keetiin ala ta'an dubartii biraa yoo dhiira taate dubartii biraa faana maal goota yoo fira kee hin taane yookiin immoo namoota hojii waliin hojjettu namoota hariiroo guddaa waliin qabdu yoo hin taane callistee nama dubartii safaana haasofta yoo ta'e jaalallee keetiif yeroo nati kennitu si hanqachaa deema. Jaalalleen kan kee immoo akkuma jalqaba jedhe isheen illee miirri ishee siif qabdu hin hanqata. Atis immoo fira kee yoo hin taane namoota hariiroo jabaa walitti si fidu yoo hin qabaanne dhiira biraa faana haasa'u maaltu fide? Jaalallee kan keetiif yeroo kennitu sana si hanqata. Akkasumas miirri jaalallee keetiif qabdu yoo dhiira biraa faana haasaa jirta yoo ta'e hin jijjiirama. Ati matuma keetinu bilbilaan illee yoo isa faana haasoftu ni jijjiiramta jechuudha. Kanaaf nama biraa gidduu keessa galchuu hin qabdan. Dhimma isin ilaallatuun ala jechuudha. Jaalalli keessa suni akka galma ga'u yookiin isin jalqabumaa boruuf wal barbaaddaa yoo ta'e akka wal filattanii wal jaalattan sanitti ilaaluudha qabdan malee filannoorra wal gochuu hin qabdan. Amma wanta adda fagaattan qofaaf atis dhiira biraa faana haasa'u atis immoo dubartii biraa faana haasa'u hin qabdu. Maaliif jennaan miirri keessan lamaanuu hin jijjiirama. Gidduu kana keessatti walitti bu'iisni isin lamaan gidduutti osoo uumame atis jalqabumaa dubartii biraa faana haasa'aa jirta. Yeroo ishee faana haasoftu sanatti waa'ee jaalalaa waliin haasa'aa jiraachuu dhiisuu dandeessa. Atis immoo iddoo kanatti dhiira biraa faana haasa'aa jirta. Yeroo jaalallee kee faana haasa'aa turte sanatti waa'ee jaalalaa waliin haasa'uu dhiisuu dandeessa. Ta'us garuu walitti bu'iisni gidduu keessan keessatti uumame taanaan hariiroon nama sanaa faana jaalala eegalu ol guddataa jechuudha. Kanaaf namni barbaachisoo hin taane isin gidduudha maal godhu? Jalqabumaa chaat gochuun maaliif barbaachisa? Kunillee jaalala fageenya adda kutuu danda'a waan ta'eef isin keessi keessan guutumaan guututti tokko ta'uudha qaba jechuudha. Warreen jaalala fageenyaa keessa jirtaniif ani dhaamu isa kanadha. Inni biraan warreen jaalala fageenyaa eegaluudhaaf taataniif immoo anan qabu jechuudha. Isa kana tarii isin fudhatamuu dhiisuu danda'a. Yoo naaf ta'a jettanis immoo fudhachuu dandeessan. Warreen jaalala fageenyaa eegaluudhaaf yaada qabdan jaalala fageenyaa hin eegalinaan isin jedha. Akkamittiin akkana jetti jechuu dandeessu yookiin immoo warreen isin mudate immoo beekuu dandeessu. Jaalala fageenyaa jechuun mataa isaatiin akkuma jalqaba alduree irratti tarreesse qormaata hedduu of keessaa qaba. Irribatti dhabuu dandeessa. Sammuun keessi jeeqamuu danda'a jechuudha. Nama sana nama ati jaalattu sana biyya ati jirtu jira yoo ta'e biyya ati jirtu immoo jirti yoo ta'e nama yoo xiqqaate ji'a 4 fi ji'a 5 keessatti nama sanaaf deemtee argachuu ni dandeessa yoo ta'e jaalala eegali. Kanaan ala garuu kan waggaa 3 kan waggaa 4 kan waggaa 2tiif jaalala eegalta yoo ta'e jaalalatti hin seene. Karoora baateef milkeeffadhu. Gaafa immoo Waaqayyo si milkeessee gara biyya keetti galteetti biddeenni bishaan kan kee tokko kan jedhe sin dhorkatu jechuudha. Kanaaf karoora baateef galmaan gaachuudha qabda malee jaalala fageenyaa irratti keessumaa jaalala warreen qaamaan wal hin beekin yookiin immoo wal beektaniitis akka carraa ta'e online irraan walitti dhuftan jaalalli fageenyaa baay'ee ulfaataa waan ta'eef jaalala fageenyaa hin eegalinaan isin jedha. Lakkii eegaluun qabammoo warreen jettan akkuma alduree irratti tarreesse sana wanta san hundumaa humna kootiin gochuu nan danda'a kan jettan yoo ta'e isa sanatti akka ulaagaatti guuttattanii eegaluu ni dandeessuun isiniin jedha. Egaa gabaabumatti yaadni ani qabu isa kanadha. Akka isin fayyadu viidiyoon kun abdii guddaan qaba. Akkasumas immoo YouTube Urji Entertainment please seenati subscribe naaf godhaan isiniin jedha. Waan faana turtaniif galatooma yaada keessan komentii jalatti naa barreessaa.